Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arrallee nagaa walitti deebine maashaallah. Arra ammoo dibata rifeensaa bareedaa isaa kayoo seeraan itti fayyadamne rifeensa kenna hedduu tokko nuuf dheeressu ammallee hoo ka nurraa ciccitu ta'e yoo ka hundeedhaan nurraa bubuqa'uu ta'e saniifis nu gargaaru. Akka nurraan ciccine nuuf godhu bareedaa isaa qabadhee isinii dhufee jira. Innis kun akkuma isin asitti argitan kun ruuza bishaan ruuzaati jechuu kan irratti fayyadamnu. Ruuza xiqqaa tokko haga naga was keessatti dhiqee qopheeffadhee jira. Bishaan isaan nu barbaachisa waan ta'eef distii ibiddarra godhee wajjin laalla inshallah. Kana fakkaata. Kinoo distii ibiddarra godhee jira. Bishaan kunoo kana guutuu tokkoof gimmaashatti godha. Liitirii takkaaf gimmaasha yookaan jookii takkaaf gimmaasha haga ga'u takka jechuudha. Kuni takka gimmaashatti dabala. Gimmaasha isaatti dabala. Ruuzi yoo bishaan dafee fixata waan ta'eef bishaan dafee dhuga waan ta'eef bishaan xiqqoo baay'ifna. Ruuzi xiqquma reefisanii distiin yoo danfee bishaan yoo danfee walitti deebina inshallah. Kinoo danfee bishaan kana fakkaata sirriitti wacee jira. Yeroo inni qabbanaa sanillee itti godhuu hin dandeenya garuu akka ruuzi dafee nuuf bilchaatuu fi wayittanni bishaan danfee kana yoo itti godhan bareedaadha. Ruuza reef dhiqee as keessatti godhadhe kanatti godha. Akkanatti aga daqiiqaa 5 yoo inni bilchaate itti deebi'a bishaan isaa kanarraa dhimbiiba jechuudha. Ruuzi kuni hedduu tokko bareedaadha. Rifeensa kenna nuuf dheeressaa yoo ka seeraan fayyadamnu ta'e ciccituullee hin dhowwa jechuudha. Rifeensa kenna kanurraa ciccituullee hin dhowwa, kanurraa bubuqqa'ullee hin dhowwa, akka inni bubuqqaane godha. Moisturize illee godhee laaffisee bareecha. Mineraal hedduu of keessaa qaba. Viitaaminoota illee viitaamina hedduu of keessaa qaba akka viitaamin E. Viitaamin E faa rifeensaa fi sirriitti bareedaadha. Rifeensa dafee akka inni guddatu godha. Sani maleellee viitaamin B illee qaba. Faati asiidii qaba. Pirootiinii, kaalshiyeem, maagneeziyem, aayiraan hedduu of keessaa qaba. Kaarbohaayidireetii illee hedduu of keessaa qaba. Kaarbohaayidireetiin faa rifeensa keenya akka inni cululuqee bareedu godha. Kana hunda of keessaa qaba. Kana maleellee kabiraallee of keessaa qaba jechuudha. Rifeensa keenya nuuf laaffiseeti gogiinsa irraa nuuf baraara. Rifeensi keenya goguurraa baraarame jechuun ammoo forforii ciccituu irraallee hundeedhaan bubuqqa'uu irraallee nuuf baraarame jechuudha. Aga daqiiqaa 15 takka bilcheessee wayitanni bilchaate walitti deebina. Kunoo kana fakkaata aga daqiiqaa 15 sirriitti bilchaate ruuzii sirriitti bishaan isaa of keessaa baasee kunoo furdaa kana fakkaata. Ruuzaa fi bishaan isaa dhimbiibnee gara garatti addaan baafna amma saanaa irratti garagalfadha. Saanaa kanatti fuudhee bishaaniif ruuzaa bakka walakmatti addaan baasa. Bishaan isaa jalaa dhimbiibadha. Bishaan isaa too na barbaachisa jechuudha. Bishaan isaatiif fayyadama. Warri rifeensi keessanii low porosity ta'e torbaan lama yoo fayyadamtan bareedaadha. Yoo ofitti baay'iftanii ruuzii pirootiinii of keessaa qaba waan ta'eef low porositiin ammoo pirootiinii guddaa hin danda'u yoo itti baay'ate rifeensa sin jalaa goggogsa. Kanaaf torbaan lamaan fayyadamaadha. Warri rifeensi keessan ammoo miidiyemii fi haay porosity ta'e torbaan yoo fayyadamtanillee bareedaadha. Wama takka faayidaa malee miidhaa sinirra geessu hin qabu. Bishaan isaa kana fakkaata. Karaa kana malee karaa biraas katti fayyadaman baay'ee jira jechuudha. Isin agarsiisa inshallah. Nama garii akkanatti bilcheessan kun hin ta'uu fi bishaan faa keessa bulchaniiti bishaan isaa jalaa dhimbiibanii dibatan sanfaatu tahaa fi gariin ammoo akka living conditioner illee itti dhiqataa dhumarratti isin agarsiisa san hunda inshallah yoo rabbi jedhe yeroo biraa. Ruuza irraa bilcheesses kana fakkaata. Kinoo hin gatoo xiqqoo soo giddatti godheeti lafatti hin balleessu jechuudha. Bareedaadha. Wanta isa mimmi'eessutti godheeti nyaanne jechuu booda inshallah. Bishaan isaas kana fakkaata. Amma xiqqoo qabbanaa'ee gadi deebi'aa jira. Haga inni qabbanaa'ee sirriitti bishaan ta'u hin eegu. Haga inni isa oowwaa sanis hin godhadhu. Isa jidduu kana jiru yoo inni oowwinna isaarraa xiqqoo gadi gab jedhee amma akkana jiru kana. Dibadheeti rifeensa kiyyarratti dibadhee sirriitti rifeensa massaajii godheeti yoo xiqqaate sa'aatii tokko ol yoo isinitti tolee aga sa'aatii 2 tursiiftanillee bareedaadha. Yoo mana keessaa qabaattanii qibaatii akka essential oil, tea tree oil faa, lavender faa qabaattanii fooliidhaaf xiqqoo tokkotti gootanillee bareedaadha.
kana fakkaata maashaallah akka jaallattan nabdii qaba yoo jaallattan obboleewwan keessan hundaafiyyuu share godha viidiyoo kanaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina warra maduranaaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.